Irra deebi'uun daawwattoota keenya baga ayyaana kanaan singee jechaati qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Barri haaraa yeroo dhufu milkaa'us milkaa'uu baatus namoonni ni karoorfatu. Eeyyeen dhugaa jettee namni tokko ni karoorfata. Namoonni baay'een garuu wayita karoorfatan jireenya foon isaanii irratti kan karoorfatanii kiristaanni tokko garuu kan karoorfachuu qabu jireenya hafuuraa hawaasaatiifis jireenya foon isaatiifis karoorfachuu qaba. Caalumatti iyyuu jireenya hafuuraa hawaasaatiif waaqa wajjin akkamitti gara fuulduraatti amantiin cimee akkamitti akka jiraachuu qabu irratti karoorfachuu qaba. Kanas immoo hojiidhaan mul'isuu qaba jennee yaadna. Maarree daawwattoota keenya waa'illi keenya mootii beenya dhimma kanarratti magaalota adda addaa imaluun kiristaanota dubbisee jira. Kana hordofnee walitti haa deebinu. Barri haaraa isiniif maalidha? Akkamitti ibsitu barri haaraa? Jijjiironni baraa uummata keenya biratti akka barameen jiruun akka uummata Oromootti yaa beekamaadha. Indaaqoon iyyaa kan hin jiru filchataan darbee mooyyuu dukkanni hin jiru wayin immoo ganni hin jiru jedha laala gartee. Kana gaafa jennu maayini ifaa dhufaa deema, masqala dhufaa deema. Dukkanni wayin immoo duumessu kun hin jiruuti. Kana booda maayini birraadha. Namni rakkina karaa qabeenyaallee qabu birraan gaafa dhufu rakkina sanirraa gara abdii waa argachuutti taraa deema jechuudha laala. Inni baratullee mooyyuu gara barumsaatti karoorfachaa deema. Uummanni Oromoo karaa agartee birraa kana abdiidhaan eega. Maaliif kan facaafate yeroo itti ga'uudhaaf fi yeroo itti asheetuudhaaf deemudha laala agartee. Barri haaraan bara baraan hin jijjiirama barri. Barri mooyyuu kan jijjiiramu akkuma beekamu bara kana kan itti waan addaa jijjiiruu dandeenyu waan addaa ittiin arguu dandeenyu jedheen ibsa. Jireenya gosa lamatu jira. Jireenya fooniif jiraannuu fi jireenya lubbuuf jiraannutu jira. Bara 2017tti maal karoorfattan? Namni addunyaa kanarra gaafa jiraatu wanti yeroo baay'ee itti guumaan waa'ee jiru fooniti. Maaliif qarshii waan ta'e qabadhee uffata jijjiirradhee waan akkasitti wanti baramee jiru. Garuu immoo rakkina guddaa kan ta'e ishii yeroo gabaabdu tana amma laala gartee jireenyi foonii kun jireenya yeroo gabaabduti. Jireenya amma lafa jiruuti jechuudha laala. Amma lafa jiru immoo miti amma bichaadha kan lafa jiru. Daqiiqaa tokko muda waan ta'u hin beeknu. Sanaafuu akka jireenya akka kiristaanaatti immoo kiristaanni tokko jireenya isaa biyya lafa akka hin taane yaa baratamaadha. Phaawulos illee kan jedhe biyyi teenya isheen dhugaan fi isheen sirriin samiira jedhee miti akka san ta'ee osoo jiruuyyuu maal goona nuti kanuma lafa kanarra dadhabna. Hin dadhabna. Isaan qofa osoo hin taane garuuyyuu akka kiristaanatti ishee samii saniif ishee daqiiqa kanaaf booda bakka jiru san hin beeksisanii fi amma daqiiqa kanaa booda jiraadheef du'ee waan hin beeku hin qabu. Kan beeku waaqayyoodha jechuudha. Saniif immoo karoorfachuun dirqamaa jechuudha laala. Kanaafuu ana akka kootitti bara 2017 keessa bara dhufu kana keessatti karaa jireenya hafuuraa karaa jireenya lubbuu karoora of dandeen qabaa jechuudha. Inni tokkoffaa inni kana duras yaa gaabbii galaan jira amma ta'etti isa kanaan dura xiqqoo godhaa ture kana seeraan gaabbii galitan ta'u akka mana amantaa keenya jettutti namni yaa foonii fi dhiiga waaqayyoo fagaachuu hin qabu. Yeroo hunda gaabbii galuu qaba. Bara 2017tti ani akka karoora kiyyaatti manneen amantaa Ortodoksii keessattuu wantoota akka gadaamii dhaqee hin beekne kan akka Dabra Libaanos fa'a dhaqoo dhaqee daawwadhe iddoo amantii mimmiidhagoo ta'an Itoophiyaa keessatti argaman odoon deemee daawwadhe gaariidha jedheen yaada akkasittiinis immoo karoorfadhees deemuudhaaf jechuudha. Obboloota kiyya gara mana amantaa kanaan dhufne waa'ee amantii kana kan hubanne amma na danda'ametti isaan garana fidee akka hubatanii akka qalbii jijjiirratan taasisuudhaaf kaayyoon qabaa jechuudha. Akkuma hafuuratitti wanni gochuu dandeenyu qofa yeroodhaan gaabbii galuudhaan gara mana waaqayyoo yeroodhaan deebi'uu akka hin qabu. Qiddaaseen hoo jiraate qiddaasee seenuu akka hin qabu halkan irreen wazeemarreen jechuu kan hin qabu wajeema jedhee gara waaqayyootti yeroon deebi'uu danda'uu fi tajaajila mana waaqayyoo yeroonan mana waaqayyootti tajaajiluu danda'u yeroo kana waan ta'eef bara haaraan dhufe kana keessatti ofirreen jijjiiramuu akka qabnu qalbii keenya irreen jijjiirrachuu akka hin qabu bakka itti yaadadhu waan ta'eef kana hojjechuu akka hin qabuudhaan karoorfadhu jechuudha. Ooni ofii keenya nagaa taane ofii keenya nagaa waaqayyo wajjin nagaa taane araaramne waaqayyo nutti araarama waan ta'eef yoo isin ana wajjin jiraattan anis immoo isin wajjin jiraadha waan ta'eef waaqayyo nus immoo isarratti sirriitti hojjechuu qabnan jedha. Daawwattoota keenya bakkee garaagaraa ta'anii qophii keenya hordofaa jiraniifoo kiristaanota maraaf ergaan
bara haaraa faana wal qabsiistanii dabarsitan yoo jiraate carraa isaa saniif kennin. Hordoftoonni amantaa keenyaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa bakka hunda jirtan bagaa Waaqayyo gooftaan baroota dabarse. Baroota darbeessan keessaa dabarsitan too guyyaa kanaan bara haaraadhaan bara ifaatiin isin ga'e. Nuti kiristaana taanee haa jiraannu jedha laala garte. Kiristaana taanee haa jiraannu. Maanni yeroo baay'ee rakkinni keenya fannoo hidhannee raawwannee bataskaana deemu malee amantaa keenya hin beeknu. Amma rakkoo kan ta'e kana laala garte. Kanaafuu barri kun amantaa keenya barachuu. Tarii barsiisan gahaan jiraachuu dhiisuu danda'a. Bakka barsiisan jirutti deemnee barannee waan baranneen immoo amanamnee laala garte amantaan amma amanuu fi amanamuu of keessa qaba. Amma hundi keenya iyyuu amanneerra kiristaanaaf hin jenneerra garuu amanamaan jirru agarte. Kanaafuu amantaa keenyaaf amanamni tantoo Waaqayyo keenya waaqessinee Waaqayyo keenya waaqa godhanni tantoo bara dhufuuf bara samiitiif qophaa'aa akka jiraannu Waaqayyoon hunduma keenya iyyuu nu gargaaru bakka jirtanitti kiristaanonni kiristaana taanee haa jiraannu jechuun barbaada. Bakka isiniin ga'e hunduma keessaniin iyyuu barri haaraa bara jaalalaa bara itti Waaqayyoodhaaf hunduratti gaabbii galli tantoo Waaqayyo wajjin jireenya keenya tokko taasisnu haa ta'u jedha. Duraan dursee Waaqayyo galateeffadha. Barri kun bara haaraa kan milkii kan quufinaa kan jijjiirama kan itti ta'uu fi kan qalbii keenyatti jijjiirrannu akka nu ta'u jedha galatooma. Kiristaanni tokko jechuudha tsoomus qaba. Tsoomii fi saganni hojjemaan jira. Akkasumas gaabbis galuu qaba. Kan Waaqayyo wajjin walitti mallatteeffamnu foonii fi dhiiga Waaqayyooti. Foonii fi dhiiga Waaqayyo akka fudhataniif kanuma ergan dabarsaaf. Uummata kiristaanaa maraanuu baga bara haaraa kanaan sin ga'e jechaati. Waaqayyo biyya keenya Itoophiyaadhaaf jaalala nagaa araara ishii nuuf haa buusu. Inni akka cubbuu keenyatti nu ilaalin akka dhiifama isaa nuuf haa ergu. Hundumti keessanuu bakka jirtanitti fayyaa nuu ta'aadha. Gara Waaqayyootti deebi'aadha. Laphee keessan Waaqayyoof ifa taasisaadha. Waaqayyo hunduma keessanuu sinaa kabaju ayyaana gaarii isiniif haa taasisu. Irra deebi'uun baga bara haaraa bara 2017 geessan daawwattoota keenya kutaan miidiyaa fi odeeffannoo waldaa duukaa bu'oota qophii addaa bara haaraa sababeeffachuun isiniif qopheessin kutaan qoqqoonnee isin biraan gahaa turreerra kan waliin ture an Qiddista Addisuu fi Beenoo Lolaanaa turre. Guutuu qophichaa qindeessuun ammoo obboleessi keenya Mirreessatu Jumaan waliin ture. Ayyaanni kan nagaa kan jaalalaa kan gammachuu isiniif haa ta'u jecha daawwattoota keenya qophii waldaa duukaa bu'ootaa biraan haga walitti deebinutti nagaa Waaqayyoon tura ayyaana gaarii.